sun maal akka taate isiniin galle biyyi sun Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun biyya jechuudha. Du'a reefka namaa reefka caaluutii fi wanna isaan godhanii gumaa. Ahmed Nambaasin miti qabadheen deema. Nambaasin deebee fedha yaada kiyyeessadha. Baay'ee mee namni isaa akka itti barbaada nama jiru jira. Obboleessi kiyya namni amma akkasitti sun kumaatti argee jire. Lakkoofsa tokko naa barreessi. Si harkisaa danda'e. Itti deematti. Kanaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha qorannoon haa godhamu maal haa godhamu warri jettanii dhugaadha biyya namaa keessatti biyya dhalli namaa miti bineensi itti kabajamu keessatti bineensi tokko akka itti du'e waan ittiin du'e beekamee qoratamu malee wanti tokko garmalee hin awwaalamusi ittiin hin fiigamusi ibsi tokko hin kennamuunis wanti tokko utuu hin jedhin waan qoratan irratti akkasittiin hin beeku walumaa gala wanni mucaa kana ajjeese mootummaa harka keessaa qabaa hin qaba utuu qabaachuu baate mucaan kun cal jedheetuma akkasitti nama dhuunfaa tokko waan du'ee miti otoo nama dhuunfaa tokkoon du'ees akkaataan namni tokko namni du'e akkamiinuu haa du'u itti awwaalamu wanni mana reefkaa galee qorannoon godhame tokko cal jedheetuma akkasittiin kaleessa ganama du'e har'a fudhanii wanni itti hin fiigani. Kana wanni beekuu qabda dubbiimti hundeen siniif haa galu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan diina Oromootii Oromoof summiidha malee akkuma jedhan sana. Kootu seenime mee si kooyi mee wanni dalagaa jiran kun ilmaan Oromoo lafaa dhufaa hundayyuu akkanuma fixuu ta'an gurbaan kun wanni dalagaa ture yoo argitanii aartii keessatti waa'ee lafa Oromoo akkaataa buqqaatii Oromoo akkaataa Oromoon Finfinnee nama nyaatu wanni inni dalagaa ture jechuudha baay'inaan. Wanni kun uummata Habashaa biratti fudhatama hin qabu waan akkanaa dalaguun diinummaadha Habashaa biratti kanaaf mootummaan kun eessa jirata jedhu mootummaa keenya jettanii warri fudhachaa turtanii Oromoon erga mootummaan kun dhufe inni siyaasa keessa jiru jaarsaa xiqqaa jaartiin salphatee akka kanatti lafarraa dhumaa jira. Mee yeroo hunda wal nyaannee gaabii walitti deebina siyaasi keenya lafa guyyaa lamarra hin dabartu gumaa gurbaa kana barbaadaa hin jirru guyyaa lama wajjin eegalla mee ilaalaa isinumti akkamittiin mirga keenya kabachiifachuu dandeenya hayyuun Oromoo dhiise callise ofirraa amma eessa jiranumti lafa jirru beektu waanuma guyyaa irraa taa'u teenyee jechuudha irraa dubbannee irraa boonyeetuma galuudha dubbiin kan keenya kun hayyuus ofirraa dhiisaamee dhalooti lafa jirtan kun maaltu akka deemaa jiru maaltu nu dhufaa jira dhaloota ammaa kana irratti maaltu geggeeffamaa jira waan jedhu mee sammuu keessaniif deebi'aa tokkoon keessan of ilaalaa maal godhuu qabna kana irratti immoo boo'uudha hara walii yaanee halaas bor immoo kan biraa isinii ajjeesanii isinii fidanii kanaafuu akkatti ajjeesanis isaan ni beekan akka itti isin ajjeesanii reefka keessan dhossanis isaan kana hundaafiyyuu irratti qophii qabanii irratti barnoota qaban Oromoo ajjeesuu ni beekani akkatti ajjeesanii fannisuusi qorichaan summiinis kara barbaadanii Oromoo akkatti ajjeesan jedhanii ni beekani. Mee Oromoon bilisoomne jettanii gamasii gamanaa walitti dhagaa darbaa turtan. Daawudii akka hunduu deemaa jira. Mee injiinarii dhageeffanna injiinar mee waan gara bashinaan waan kana kunoo kan nacinatti agartan kuni Naasir Saaladdiin ni beeytanii. Naasir Saaladdiin Bobbiliinkii fi taaptaabii gurguraatiinis taaptaabii kuma dhibbaaf shan bobbiliinkii gurgura jedhudha. Waan kana iyyaafachuutti jira namoota hedduu bilbilaa fi jira. Wanti kun akkuma amma Ahmad Reef jedhe qabatamaadhaan torbaan darbe keessa namni keenya waa yaadatu ahme namni keenya waa yaadatu arguuf jirtanii torbaan kana keessa yaa caaluun takattaa wajjin jechaa turan habashoonni maaliifi keessoodhaa odeeffannaa qaban jechuu taphatamu tokkoon beekan dhiifama naa godhaati ilmaan ayyaa as keessatti of sobuun hin guddaa yoo dhaban xiqqaa karaarraa qabuudha maaliifi wanni beekamuu qabu beeytanii fakkeenyaaf Ahmad yoo ka'e Ahmadis ta'ee isa hayyuun olaanaa yoo ka'e wanni isaan barbaadan maal jecha Ahmaddu madaalamoo hin madaalu jecha malee beekamtii miti jaran jarri namoota siigalee mul'ata gurguddaadhaan lafaa ka'an balleessuudha kaayyoon isaanii kanaaf mucaan kun abbaan hoteelaa gaaffii tokko malee gammatu wanta akka namni kana jechuu dhabuun jalqabumayyuu wanti disisiin godhamee xumuramee jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan kana ijoolleen keenya sirriitti faana bu'aa jiranii Naasiri yoo ka dubbatu taate Naasiriif hin kennaa Naasiriifis wal bara. Itti fufi Naasir itti fufi. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf har'a baay'ee keessi keenya cabee ani mucaallee baay'een beekaa
baay'ee mucaa walbeenudha yeroo rabberlee wal agarree turre an dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbiin isinitti himaa mucaa kana duukaa sagantaa siyaa 2-3 hojjenneerra Dambidolloo Yuunivarsiitii deemnee hojjenneerra shubbisaa ture mucaan kuni baay'ee wajjin dabarsine yoo dheenyatti wal agarreellee karajamuu kanatti viidiyoo cufattee dubbachuu hin dandeessa yoo tasa biyya keessa jiraatte. Rakkoota kan qabu miira biraa keessa jira naasiramuma natti dhufe jechuu barbaada miira biraa keessa jira maaliif ubsiga haalli jiru suni jarana waan jalqaba jedhameetu jira namni kenna beeyta ameeko wanni takka beeyta nuti amma as keessatti tokko waan tokkoffaa waan dhageette lammaffaa waan agarte dubbachuu qabda miti as keessa beeyta ka waan biraa shamatatullee jira jechuu barbaadeeti wanni kuni qabatamaadhaan waan itti yaadamee godhame ta'uu nam tokkollee shakkuu hin barbaachisu jechuudha. Namni karaa deemaan tokko fakkeenyaaf karaa irratti yoo konkolaataan udha'e namni sun reeffi isaa eessa gala hospitaalaa mi jalqaba ka galu qorannaa taasifamame fiimi. Sanuu hoteelatti du'e osoo qorannaa kanuu hoteela qabatamaan peeyimantii risiitii itti kutee seene jechuudha. Nama kana summii hin ajjeefne beeka. Wanti dafanii awwaaluun barbaachiseef maali kan jedhu hundi keenya tokko tokkoon beekuun barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf Naasiris miira keessa galee namoonni hedduun bilbilaa fi turanii waan jiru ammoo sirriitti qabatamaadhaan isiniif qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Maaliif namoota bakka san turan 1-2-3 Naasir sirriitti mucaa kan itti dhiyeenyaan illee beeka. Bakka inni oolee bulullee haala tokkoon haala hojiitiin sirriitti beeka. Koonsartii adda addaa irratti jechuudha. Sagantaa qaba ture fuulduratti mucaan kun sagantaa cimaa. Umar Suleeman waa jedhe waan takka dubbadhu. Gariin nama dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe dhageessanimi dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe kaartaa taphachuun kun hin hafne quba qabaadha kaartaan itti fufaman mallee kaartaa itti kanaaf nuti as gubbaa wal nyaanna nama kenna quban qabnu maal taane yeroo baay'ee Ahmad baay'ee asirratti argee osoo hin taane waan takka lallabu namni kenna jabaan bakka tama oole biyya keessatti bakka tama oole eenyu wajjin oole if eeggannaa akkam gochuu qaba haalli siyaasaa qabatamaa nama jiru maal fakkaata sigalee waan gariillee fuunee kanan kun jedhamuyyuu aniyyuu baay'ee aaree naannoo sa'aatii 11 ta'uu 20 hir'uutti naannoo sanarraatii oolan dhufee amma immoo mucaan hiriyyaan koo kun amma daqiiqaa 5 dura na bira darbee achi seenne jennaan qaama humna dabalataatiin eegamaa jira naannoon suni itti hiikuun hin danda'amu qorachuu miti jedhee na haasofsiisee akkasumas mucaan tokko naannoo gullalleerraatii naa bilbilee ture. Mana sanas keessa seenee yeroon waan hundumaa taa'ee ilaalu hunduu keessummaa jira nyaatamaa jira yeroon itti hiikee waa tokko haasofsiisuuf jedhu ani hojii kun hojjedha waan hin beeku naan hin qabu naan jette keessummeessituun sana booda deebitee sokkitee na keessummeessuu hin dandeenye jedhee mucaan kun natti hime kanaaf wanti kun maal akka ta'eyyuu I don't know naa galaan jiru wantichi ulfaataadha maaliin akka ta'ee fi maaliin akka raawwatame ragaan jiru tokkoyyuu hin jiru akka ragaan hin finanamneef akkana ni beekutti har'a yoon tarii ijoollee ta'ellee seenaa tokko dubbiseen argan namni tokko yeroo du'u yoo xiqqaate guyyaa 3 qoratamuu qaba. Kufee haa du'u namaan haa du'u waan barbaadeen haa du'u garuu abiddaan iyyuu gubatamu guyyaa 3 qoratamuu qaba ture. Guyyaa 3 miti sa'aatii 3 tursiisne. Dubbittiin kan artistii Haacaaluu walii wal qabatti maaliif akkas ta'uu danda'e biyaansi yoo turellee guyyaa tokkollee bushanii maalirra akka jiru eessa akka jiru maaliin ta'e kan jiru qorannoon gaggeeffamuu qaba ture hin qoratamne addanaa kaasanii haan inni himame akkan odeeffannoo dhageetti immoo ijoollee garaagaraa irraati erga hospitaala galeeti mucaan akkasii du'eera jedhee kan himame malee bakka sanatti miti kan himameeru. Hospitaala kaleessa galgala moo ganama kana galchan jechuun hospitaala galchanii jiranii sila. Ammaaf ragaa baay'ee yoon qabaachuu baadhellee kan hin dhagaye har'a ganama galee mucaan kaleessa galgala kan inni hoteela sana deeme jedhame. Hanon hoteela galee garuu har'a ganamaadha. Erga inni hoteela galee hospitaala gashanii boodadha. Mucaan du'eera jedhanii kan maatiitti himani malee bakka sanatti miti hin himame. Erga achiitii reeffi fuudhamee hospitaala galeetti kan inni himame. Okay, garuu hoteelatti du'uu isaa qabatamatti akkamitti beekamadee eegaa poolisiin mana yaalaa galchee eega himi akkamitti wanni kun adda bahe? Kanaaf bakka sanaatti yeroo isaan fuudhanii deeman ijoollee arganitti himani malee
gola ciisicha siree qabateeti du'e haa ta'u bakkee irratti du'eeti seenee achi keessa ba'uusaa qofatu beeka malee akka kamiif haala kamitti akka inni du'e amma ragaan balleeffamee jira. Otuu ragaan akka hin banne iddootti du'e sanaayyuu silaa hin tuqamu ture. Maatiitu waamameeti dhugumaan mucaan keenyi kanadha jedhanii waraqaa eenyummaa isaa ilaalaniiti fudhachuu qabu malee qaamni mootummaa otuu maatiin hin barsiisin otuu namoota naannoo hin barsiisin otuu qaamni mootummaa warri qorattoonni balaa tasaa dhufanii otuu hin ilaaliin kaasame jiiti. Baay'ee nama dhiba dubbichi waan ajaa'ibaati. Dhugaa waan baay'ee gaariidha. Kanaaf wanti jiru akka kanaati waan ta'eef wantichi qorannoo gadi fageenyaan barbaada. Waan irra keessatti argamuu miti wantichi. Otuu waan salphaatti argamuu mala ta'e bakkuma sana otuu ni jiruuti namoonni waamamanii hiriyoonni isaa waamamaniiti qorannoon gaggeeffama ture. Amma garuu erga bakka sanaa ka'ee erga mana yaalaa seenamee booda kan dubbiin gadi ba'e. Okay, mana yaalaa kanatti wanni amma qoratamee poolisiin maatiidhaaf informishiina kenne akkaataan itti tuqe qaama isaa irraa waan akkanaa kana informishiini jira yookaan waraanamee ajjeefamu wanti akkas akkasiisan fakkeenyaaf rasaa sana haa ta'u homa ta'e haa ta'u odeeffannoo akkanaa kan akka amma turtee dhufteen waan haarawa jira. Ammaaf wanti dibsameeru jiru kanaaf amma wanti jedhamee jiru maalidha reeffi gara maatii isaatti adeemuti qorannoon jiru immoo guyya 2 yookaan guyya 3 booda wixxeetiin ba'a kan jedhu hojiin isaanii bu'aan isaa kan argamu yeroo boodadha malee ammaaf ammatti wanti argamu hin jirudha jedhame odeeffannoon jiru. Okay, amma reeffa maatii fudhate. Ya? Reeffa isaa maatii bira dhaqe moo mana yaalaa jira reeffa mucaa janaasa gaarii. Reeffi amma baheera already baheera mana yaalaatti deemuu fi gara maatii isaatti deemee biyya dhaloota isaatti akka deemu reeffi baheera achi mana yaalaa irraati. Eessa mucaan naannoo qabe Buraayyuumi? Wallagga Lixaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa rabbiitti kun waan baay'ee nama gaddisiisu baay'ee galatoomi informishiina waan jiruuf odeeffannoo waan arganne dhullee hordofnaa gara miidiyaatiin namoonni biraallee informishiina garaagaraa qabdan wanni kun garuu akka ani ilaalutti waan itti qophaa'amee dalagame goollanyoota koo dubbistee jirta ati akka ammaa wanni kun ta'etti kaleessarraa waan ta'e mucaan amma namni baay'een kaleessa mucaan laayinii ture nama jedhu jira wanni ati quba qabdu jira guyyaa kaleessaatitti kontaaktii nama isaa waliin qaburra. Amma fi silkii waaqonan qaba ture yaalee fennaan silkiinsa naa hojjechuu dide. Waaqon beekta miti mucaa waliin hojjetan. Yaa. Isaaf yaaleen ture argachuu hin dandeenye. Kanaaf bakka bochaa deemee haa ta'u hojii deemee haa ta'u hin barre. Kanaaf isa sana odeeffannoo waan hin qabu hin qabu. Okay, bareeda bakka nutis waan jiru in qorannaa mootummaallee ammoo waan kanarratti waan mootummaan jirullee dhageeffannaa. Maraafuu biyyan salphatu inni deemee jira. Oromoon garuu nama qaalii dhabee nama akka cimaa dhabee wanti kun waan lafa jala irratti dalagamee itti raawwatame malee beektee waan jedheetuma ta'eetumaan ol ka'ee ta'ee miti. Lafa jala itti qophaa'anii galaafatan malee waanuma kaleessa jalqabuma ol ka'ee hoteelumatti arganii godhanii miti achi dura pilaaniin itti bahee mucaan yeroo baay'ee hoteela deemee hoteela bulammoo akkami informishiinni kanaaf qabda akka duraan beektu. Ani mucaa faana walitti dhufeenya hin qabu. Guyyaa tokko qofaan ijaanis arge malee walitti dhufeenya hanga kanaatti hin qabu. Ani isa faana hoteelaa jiraatu maala jiraatu ragaa waan hin qabu. Wantichi otuu qophiin qabu ta'eeti. Qaamni mootummaa naannoo sana buufateen eegu ture. Hin eegu ture. Hoteela iyyuu sila akkatti eeganii abbaan hoteelaa tura koo qaba mataan isaatu kana karaa hojjisee sun. Kan lammataa ammoo yeroo itti Nitorkiin isaa mallee jala taree jira. Galatoomi deebisaa carraa waan informishiina nuu kennitee bulfaadhu siin jedha. Daawwatti obboleessa kennaa akkaan uummata Oromoo hunda qalbii cabsuu qaba. Hayyoonni Oromoollee Oromoon salphatee jira. Kaan surree irraa baasaa jiru. Ka ammoo uummanni nagarree ka miidhamaa jiru, ka azzabamaa jiru, ka saamamaa jiru isaaban qabu. Rabbiin fakkeenyaaf jecha manguddoo san viidiyoo isaa rabbi ol baase. Manguddoo Jimma keessa viidiyoon ol ba'e. Waan uummanni Oromoo keessa jiru haa uummanni hubatu viidiyoo manguddoo ol ba'e. Akka itti namni guddaan marti salphataa jiru.
Oromoodha warri ofiin jedhu safuu Oromoo wallaalanii Oromoon safuu beeka bara. Safuu jechuun daa'imman duratti dubartii duratti surree dhiirarraa baasuun kun amma safuu cabsuudha. Safuu cabsan. Oromiyaa keessatti kata'aa jiru kun kana godhaa jiru naannoo Amaaraatitti faannoo yookaan hidhattoota naannoo Amaaraatii miti ka Oromoo irraa surree baasaa jiru. Kaabinee fi kadiiree gandarra jirtu jechuudha. Sanirraan ammoo irraan dabalanii mucaa kana hoteelatti haala isin agartan kanaan jechuudha. Kanaaf uummata kiyya haasaa dheeraa haasofnee jiru. Dhaamsi takkattiin isin uummata Oromoo kadhattan hayyoota Oromootitti dubbadha. Oromoon bilisoome warri jechaa turtanis bilisummaallee arginee jiru. Oromoo ta'uu Abiyyii qofaa bilisoomne jenne malee dhiitichoo fi kaballaawwaa wayyaanee kaleessa nu godhaa ooltirraa waan qannase takka hin qabu. Argaa jirtan manguddoo akka miidhamaa jiran gandarratti godina irratti jiru. Kanaaf jecha mootummaan kun kadiirota tana gadi bu'ee sirreessu ummanni Oromoo yookaan tokkummaadhaan qabsooftanii akkuma kaleessa wayyaanee waraana agaazii dura dhaabattanitti har'allee lubbuu keessan aarsaa gootanii qabsaa'uudha. Kana gochuudhaaf ammoo dirqama qabuu qabu hayyoota Oromooti. Ani kana olitti waan haasa'ullee hin qabu. Biyyeen itti haasalbattuu mucaa kanuma wanni jennu naa galatoomaa hundi keessanuu warri gaddi isinitti dhagahame warri du'a namaatiif gammaddanillee gaafa maatii keessan fira keessan keessa abbaa keessan haa ta'uu haadha keessan haa ta'uu obboleettii keessan haa ta'uu carraan akkanaa kun isa mudate gaafa san du'a jechuun maal akka ta'e sitti dhagayamaa hadhaa du'aa jechuu gaafsan dandamta ammoo homaa takkaa sitti hin fakkaatu warra ati kanama ajjeesaa jiru waan taateef homaa sitti hin dhagamu garuu carraan kun akkasi mudatu shakkii takkallee hin qabnu hundi keessanuu naa galatoomaa ulfaadhaa kanarra wanni jennu hin jiru yeroo gaarii naa qabadhaa warra gammaan afaana turtan hedduu isin galateeffadhaa ulfaadhaa kabajaa guddaa isiniif qabnaa yeroo gaarii keessanaa jiraadhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. torbanitti ji'aatti waggaa waggaatti finfinnee dhiini ta'e lafti abeebee tufaa lafti tufaa muunaa handhuurri Oromiyaa handhuurri ilmaan Oromoo lafti Oromiyaa dachee Oromiyaa Oromoof ta'uu diddee ormaaf cooma baachaa ormaaf cooma laachaa kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaniif ji'aatti waggaa waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti Finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan Oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan Oromoo wanni Finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha. Kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaati. Akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee du'uma isaa qofa dhageenya. Torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaa waggaatti ji'aatti mee Finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola. Keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa komeediyaanonni keenya sirri of eegaa ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa adeema habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar hojii gochaa tirra jirti habashaan isinii galaami habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti kaan marzii nyaachisuun hoteelatti kaan yoo dandeetti halkan ajjeesuu aartistoota qaqqaroo saba keessaa dhawu ijoollee bebbeekamu otoo argatte Abiyyiif Jawaarillee habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fixu kana dantaan qabdu nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan akkamitti akka du'e hin gaafattan yoo dandeettan hoteela inni keessatti isaan barbadeessu wallaahi kanatu isaan barbaachise habashaan hammatu wanna jedhamu kana beeytu kana keessaa ba'a ijaaramanii habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu kanama ajjeesu akkasitti yoo sodaatan yoo san malee akkanumatti gisee mara Oromoon hammataadha wanni jedhamu kun hin jiru ajjeefamaa amma wanni jedhamu hin jiru seenarratti illee kanaafi hamma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa'aa adeemaa Finfinnee keessatti warra isinirratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha kanumaan isinii dhaama qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenya irratti qomceen qomaadhaan badee dhuftee ijoollee keenya akkana fixu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qubee masadi rib waggaa meeqa rib imaan fidnan nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyyee sittaa taphattu obboleessa kiyya kanumaan isin
torbanitti ji'aa ji'atti waggaa waggaatti finfinnee dhiini ta'e lafti abeebee tufaa lafti tufaa muunaa handhuurri oromiyaa handhuurri ilmaan oromoo lafti oromiyaa dacheen oromiyaa oromoof ta'uu diddeet ormaaf cooma baachaa ormaaf cooma laachaa kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaa waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan oromoo wanni finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaatti akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee duuba isaa qofa dhageenya. Torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaa waggaatti ji'aa ji'atti mee finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola. Keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa komeediyaanonni keenya sirri of eegaa ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa deema habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar hojii gochaa tirra jirti habashaan isinii galaami habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti kaan marzii nyaachisuun hoteelatti kaan yoo dandeette halkan ajjeesuu aartistoota qaqqaroo saba keessaa dhawu ijoollee bebbeekamu otoo argatte abiyyiif jawaarillee habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fitti kana dantaan qabdu nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan akkamitti akka du'e hin gaafattan yoo dandeettan hoteela inni keessatti du'e san barbadeessu wallaahi kanatu isaan barbaachise habashaan hammatu wanna jedhamu kana beeytu kana keessa ba'a ijaaramanii habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu kanama ajjeesu akkasitti yoo san sodaatan yoo san malee akkanumatti gisee mara oromoon hammataadha wanni jedhamu kun hin jiru ajjeefamaa amma wanni jedhamu hin jiru seenarratti illee kanaafi hamma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa'aa deemaa finfinnee keessatti warra isinirratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha kanumaan isinii dhaabu qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenyaa irratti qomceen qomaatan baree dhuftee ijoollee keenya akkana fittu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qube masadi rib waggaa meeqa rib imaan finnanu nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyyeessi taata qabdu obboleessa kiyya kanumaan isin torbanitti ji'aa ji'atti waggaa waggaatti finfinnee dhiini ta'e lafti abeebee tufaa lafti tufaa muunaa handhuurri oromiyaa handhuurri ilmaan oromoo lafti oromiyaa dacheen oromiyaa oromoof ta'uu diddeet ormaaf cooma baachaa ormaaf cooma laachaa kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaa waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan oromoo wanni finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaatti akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee duuba isaa qofa dhageenya. Torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaa waggaatti ji'aa ji'atti mee finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola. Keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa komeediyaanonni keenya sirri of eegaa ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa deema habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar hojii gochaa tirra jirti habashaan isinii galaami habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti kaan marzii nyaachisuun hoteelatti kaan yoo dandeette halkan ajjeesuu aartistoota qaqqaroo saba keessaa dhawu ijoollee bebbeekamu otoo argatte abiyyiif jawaarillee habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fitti kana dantaan qabdu nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan akkamitti akka du'e hin gaafattan yoo dandeettan hoteela inni keessatti du'e san barbadeessu wallaahi kanatu isaan barbaachise habashaan hammatu wanna jedhamu kana beeytu kana keessa ba'a ijaaramanii habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu kanama ajjeesu
akkasitti yoo sodaatan yoo san malee akkanumatti gisee mara Oromoon hammataadha wanni jedhamu kun hin jiru ajjeefamaa amma wanni jedhamu hin jiru seenarratti illee kanaafi amma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa'aa deemaa Finfinnee keessatti warra isinirratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha kanumaan isinii dhaama qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenya irratti qomceen qomaaxan badee dhuftee ijoollee keenya akkana fittu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qubee masadi rib waggaa meeqa rib imaan finnan nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyya isin taata qulqulleessa kiyya kanumaan isin torbanitti ji'aatti waggaatti Finfinnee dhiini teenya lafti abeebee tufaa lafti tufaa muunaa handhuurri Oromiyaa handhuurri ilmaan Oromoo lafti Oromiyaa dacheen Oromiyaa Oromoof ta'uu diddeet ormaaf cooma baachaa ormaaf cooma laachaa kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti Finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan Oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan Oromoo wanni Finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaati akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee du'uma isaa qofa dhageenya torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaatti ji'aatti mee Finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa komeediyaanonni keenya sirri of eegaa ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa deema habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar hojii gochaa tirra jirti habashaan isinii galaami habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti kaan marzii nyaachisuun hoteelatti kaan yoo dandeette halkan ajjeesuu aartistoota qaqqaroo saba keessaa dhawu ijoollee bebbeekamu otoo argatte Abiyyiif Jawaarillee habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fitti kana dantaan qabdu nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan akkamitti akka du'e hin gaafattan yoo dandeettan hoteela inni keessatti du'e san barbadeessu wallaahi kanatu isaan barbaachise habashaan hammatu wanna jedhamu kana beeytu kana keessa ba'a ijaaramanii habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu kanama ajjeesu akkasitti yoo sodaatan yoo san malee akkanumatti gisee mara Oromoon hammataadha wanni jedhamu kun hin jiru ajjeefamaa amma wanni jedhamu hin jiru seenarratti illee kanaafi amma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa'aa deemaa Finfinnee keessatti warra isinirratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha kanumaan isinii dhaama qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenya irratti qomceen qomaaxan badee dhuftee ijoollee keenya akkana fittu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qubee masadi rib waggaa meeqa rib imaan finnan nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyya isin taata qulqulleessa kiyya kanumaan isin torbanitti ji'aatti waggaatti Finfinnee dhiini teenya lafti abeebee tufaa lafti tufaa muunaa handhuurri Oromiyaa handhuurri ilmaan Oromoo lafti Oromiyaa dacheen Oromiyaa Oromoof ta'uu diddeet ormaaf cooma baachaa ormaaf cooma laachaa kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti Finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan Oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan Oromoo wanni Finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaati akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee du'uma isaa qofa dhageenya torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaatti ji'aatti mee Finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa komeediyaanonni keenya sirri of eegaa ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa deema habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar
hojii gochaa turre jirti Habashaan. Isinii galaami Habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti. Kaan marzii nyaachisuun hoteelatti, kaan yoo dandeette halkan ajjeesuu, aartistoota qaqqaroo saba keessaa dha'u, ijoollee bebbeekamoo otoo argatte Abiyyiif Jawaarillee Habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fixti. Kana dantaan qabdu. Nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan? Akkamitti akka du'e hin gaafattan? Yoo dandeettan hoteela inni keessatti isaan barbadeessuudha. Wallaahi kanatu isaan barbaachise. Habashaan hammatu wanna jedhamu kana beektu kana keessa ba'a. Ijaaramanii Habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu. Kanama ajjeesu. Akkasitti yoo sodaatan. Yoo san malee akkanumatti gisee mara Oromoon hammataadha. Wanni jedhamu kun hin jiru. Ajjeefamaa hammadhu wanni jedhamu hin jiru. Seenaa irratti illee. Kanaafi hamma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa adeemaa Finfinnee keessatti warra isin irratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha. Kanumaan isinii dhaama. Qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenyaa irratti qomceen qomaaxan badee dhuftee ijoollee keenya akkana fittu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qubee masadi rib waggaa beekaa rib imaan finnan nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyyee sittaa taphatu obboleessa kiyya. Kanumaan isin torbanitti ji'aatti waggaatti Finfinnee dhiini teenya. Lafti abeebee tufaa, lafti tufaa muunaa. Handhuurri Oromiyaa, handhuurri ilmaan Oromoo. Lafti Oromiyaa, dachee Oromiyaa. Oromoof ta'uu diddeetti ormaaf cooma baachaa, ormaaf cooma laachaa. Kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti. Finfinnee keessaa nuti yoo lafee ilmaan Oromoo achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan Oromoo wanni Finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha. Kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaati. Akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee du'uma isaa qofa dhageenya. Torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaatti ji'aatti mee Finfinnee keessatti otoo namni hin duune oola. Keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa, komeediyaanonni keenya sirri of eegaa, ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa adeema. Habashaan barnu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar. Hojii gochaa turre jirti Habashaan. Isinii galaami Habashaan gurmooftee gochaa hojjetaa jirti. Kaan marzii nyaachisuun hoteelatti, kaan yoo dandeette halkan ajjeesuu, aartistoota qaqqaroo saba keessaa dha'u, ijoollee bebbeekamoo otoo argatte Abiyyiif Jawaarillee Habashaan akkuma ijoollee teenya fixaartu kana fixti. Kana dantaan qabdu. Nuti hoo nama keenya maaliif akka du'e hin gaafattan? Akkamitti akka du'e hin gaafattan? Yoo dandeettan hoteela inni keessatti isaan barbadeessuudha. Wallaahi kanatu isaan barbaachise. Habashaan hammatu wanna jedhamu kana beektu kana keessa ba'a. Ijaaramanii Habashaa ofirraa tarkaanfitti fudhatu. Kanama ajjeesu. Akkasitti yoo sodaatan. Yoo san malee akkanumatti gisee mara Oromoon hammataadha. Wanni jedhamu kun hin jiru. Ajjeefamaa hammadhu wanni jedhamu hin jiru. Seenaa irratti illee. Kanaafi hamma dandeettanii of eeggannoo cimsaa gurmaa adeemaa Finfinnee keessatti warra isin irratti tarkaanfii fudhatu isinillee lalisaa irra fudhadha. Kanumaan isinii dhaama. Qe'ee teenya keessatti mana keenya keessatti lafa abbaa keenyaa irratti qomceen qomaaxan badee dhuftee ijoollee keenya akkana fittu borullee kabiraa yoo ta'e uffatuma gaddaatiin rib qubee masadi rib waggaa beekaa rib imaan finnan nullee rib godhuu qabna jechuudha. Kanaaf biyyee sittaa taphatu obboleessa kiyya. Kanumaan isin torbanitti ji'aatti waggaatti Finfinnee dhiini teenya. Lafti abeebee tufaa, lafti tufaa muunaa. Handhuurri Oromiyaa, handhuurri ilmaan Oromoo. Lafti Oromiyaa, dachee Oromiyaa. Oromoof ta'uu diddeetti ormaaf cooma baachaa, ormaaf cooma laachaa. Kennammoo yuutuyyuu halkanii guyyatti torbaaniif ji'atti waggaatti qe'ee gaddaa taatee jirti. Finfinnee keessaa nuti
yoo lafee ilmaan Oromoo ka achitti du'e qabaanne malee nuti ilmaan Oromoo wanni Finfinnee keessaa hin qabne jirtu tokko hin jiru. Gurbaa kan akka malee jaaladha. Kichuu lafaa dhufaa nama akka keenyaati. Akkamitti akka du'e maaliif akka du'e sababaa tokko malee duuba isaa qofa dhageenya. Torban lama dura aartistoota jajjaboo dhabne waggaa waggaatti ji'aatti mee Finfinnee keessatti osoo namni hin duune oola. Keessattuu aartistoonni keenya sirri of eegaa, komeediyaanonni keenya sirri of eegaa, ijoolleen miidiyaa kana gubbatti uummataa sagalee ta'uun beekamta of eeggannoo tolchaa gurmaa'aa adeema. Habashaan bar nu as gubbatti iyyina malee isiin gochaa hojjetaa jirti bar. Hojii gochaa tirra jirti Habashaan. Isinii galaami Habashaan gurmooftee gochaa